Hi guys, akkam jirtan nagaa jirtu jira. Alhamdulillah ana mo creative da video kenna ka dhaatiin akkamitti graphics bareedaa social media post dhaaf ta'u kana akkamitti akka hojjechuu dandeenyu walumaan kan laallu ta'a. Kanaafuu video kana like, comment gochuudhaan YouTube keenya subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Video kana laaluun duratti wanti isinirraa eegamu appii Pixlab kana Play Store irraa yookaan ammoo Telegram channel keenya keessa deemtaniitiin buufachuu hin dandeettani. Akkasumas ammoo assetiiwwan asirratti itti hojjennu kanneen ammoo deemtaniitiin Telegram channel keenya keessa buufattaniitiin fayyadamuu hin dandeettani. Ashi jalqaba Pixlab keessa eega seenee booda iddoo kana tuquudhaan shape filannaa jechuudha. Shape tajaajilu tana siyaata akkatti tuqneetiin haala kanaan roga Afrikaa diriirsineetiin akkanatti bal'isna. Achiin booda ammas shape ma keessaa namoo geengoo waan barbaannuuf geengoo kalarii isaa jijjiirreetiin kalarii gurraachaan haala kanaan eega galchinee booda isaan lamaan ammoo deebisneetiin bakka kana tuquudhaan isaan lamaanuu walitti dabalee walitti attach goona. Achiin booda eega akkanatti wal qabsiisnee booda gurraacha san balleessuu qabna. Gurraacha san demoo irsaas ka jedhu kana tuqneetiin gurraacha san qofa harka keenya irraa oofuudhaan gurraacha san qofa remove goona jechuudha irraa. Achiin booda akkan ijolaan sochoone haala kanaan eega hidhannee booda halluu background keenya barbaannu haala kanaan filannaa jechuudha. Achiin booda akka qaraasanis isas haala kanaan halluu isaa halluu barbaannu tokko haala kanaan hin filanna. Achiin booda deebineetiin ammoo gaalaarii keenya seenuudhaan image barbaannu image fakkii bunaa san haala kanaan ka background isaa remove ta'e haala kanaan galfanna jechuudha. Achiin booda egaa akkanatti galfannee booda isas egaa hidhannee booda ammas gaalaarii keenya deemneetiin buna background irratti akka nu bareeduuf isa kanas eega galchine booda deebinee ni hidhanna. Achiin booda gara duuba eega goonee booda jechuudha. Achiin booda amma textiidha. Textii keessatti ammoo haala kanaan textii barbaannu tokko hin galfanna. Font styles ni filanna jechuudha. Egaa akkanatti isas diqqoo haala kanaan guddisnee booda rose jedha. Ni hafti isa demo style biraatiin hin galchina. Haala kanaan eega bakka isaa sirreessinee galchinee booda isas akka nu jalaan sochoonee hidhanna jechuudha. Achiin booda qubee finneeti haala kanaan hin galchina. Ammas gaalaarii keenya deemuudhaan ammoo mallattoo yookaan icon bunaa sana ammoo finneetiin akka nuuf bareeduuf bakka sana waliin attach goonaa jechuudha. Wal qabsiisna jechuudha bareedina tokko haa fiduuf. Ammas deebineetiin gara textii keenya deemneetiin ammoo coffee shop jenneetiin font style isaa bareedaa waliin haala kanaan ni galchina jechuudha. Achiin booda maal goona kalarii isaas eega adjust goonee booda isa san seeraan eega galchine booda maal goona ammas stiikerii bareedduu tana finneetiin haala kanaan ni galchina. Achiin booda hundumaa eega hidhannee booda rose ka jedhu kana deebineetiin copy godhanneetiin kama qaraarraa deebinee halluu bareedaadhaan jalarratti haala kanaan galfanna. Achiin booda ammas rose jenneetiin haala kanaan deebineetiin barreessineetiin rosii ka jedhu kana deebineetiin jalarraan kaanna jechuudha. Achiin booda ammas shape keessa seenuudhaan shape geengoo tana haala kanaan galfannee kalarii kana fakkaatutti godhanna. Achiin booda ammas textii keessa namu textii percentii no kana ibsu barreeffanneeti haala kanaan galfanna jechuudha. Salphaadha waan ta'eef step kanaan deemna jechuudha. Achiin booda deebineetiin ammoo mallattoo bunaa tana copy godhanneetiin opacity isaa diqqoo hir'isuudhaan gara duuba akka nuuf mul'atuuf akka baay'ee mul'anne opacity isaa haala kanaan ni hir'isna. Achiin booda haala kanaan ni hidhanna. Isas deebineetiin haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Deebineetiin save gochuu dandeenya jechuudha quality ultra ta'een. Akkasumas ammoo deebineetiin ammoo halluu isaa demoo akka barbaannetti jijjiiruu ni dandeenya. Achuma keessaa osoo hin bahin project kana keessatti halluu isaa akka barbaannetti jijjiiruu hin dandeenya. Wantoota kanneen hojjechuuf ammoo mallattoo bunaa kanneen ta'uu danda'a. Icon bunaa ta'uu danda'a. Kanneen ammoo Telegram kiyya keessa waan isinii kaa'uuf Telegram kiyya keessa seenaatiin asseetii kanneen achi keessa argachuu ni dandeettanii. Namni yaale badhaasa qabaachuu waan danda'uuf isin hundinuu asseetii kana Telegram kiyya keessa seenuudhaan deemaatiin asseetii kanneen fudhadhaatiin wanta kana yaalaatiin Telegram kiyya keessatti post gochuudhaan abbaa badhaasa argachuu ta'uu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu viidiyoo tan irratti wanta isin hojjechuu barbaadan ammoo comment irratti naaf barreessaa. Nagaatti naa turaa isin jechuu barbaada.